عزيبي يا حمزة حمزة Risa jebal biranda ujira risa jebal shanjalatan Awal dawal jirani bar. Me ibsa obuni dufe bilbila jolle sani rafu di please. Rafu di dawalif. اوكي Bilbila lamaan qabu. Bilbila lamaan qabu. Bilbila ijoollee lamaan bira dheeyitee galgala kana ijoollee lamaan bira dheeyitee amma ijoollee lamaan san na bira adeemtee mi? حمزة حمزة Ijoollee lamaan na bira adeemtee jirtii mi? Nu bira adeemtee rasii deemtee? Sa? حمزة اوبسي اوبسي حمزة اوبسي Narraa جولين سما كان سيني فيج Dura dubbina raafate yoo. Ijoollee lamaan deemtee san ni dubbifta dhageeffatu. Gaafatum. Maqaa nu bira jiraate. Maqaa ijoollee gaafatu. Hin sodaattu bakka biraa jirti akkam isin godhan ni diramtanii ni tumamtanii yettanii dubbiftanii ijoollee afaan isiirraa uummata dhageessiftan amma jechuun ammaa beekadho. Akkasi. اوكي Aya. Dhagay. Ati Facebook Hamza ati Facebook maqaan qabda? ijoolleedha eenyu maqaan mijiyyoo maqaan eenyu. Miti yoo takka maqaan isii duree takka Mucaa kun maqaan warra keetiin jira lagartaa jaalib soolaa. Kabaqaa ijoollee beekuun ijoollee si beekaa. Kunoo laal. Kattiisatti ergee jechuudha gamarraatti ergee jechuudha ni beekaa jechuudha si galee. كان والبيت Dhugaa tokkotti maqaa. Musan beeku. Risaa maqaa isaanii Amma gaafadhu. ijoollee an amma dhageeffadhu boo Ah. ijoollee dubbiftaniiti Hamzaan si tumee jettanii gaafatan tana bira jire tana bira jirtu ni sodaatti jettan tana bira baatee ala jirtu gaafattaniiti mooduu makana keessaa bayeechi been gartee nagaan dalagaa taa'een deemaa gara dalagadhaan. تانو مسبيري جلسة ميرو نورا دورا دي امي ساني وجه ناسوني تاني دبرا تانو مسبيري جلتو سنبيرا نورا كساني راباني تاني دبرا تاسبيري جلتو بيرا نورا كديمي Akkanamat taa'e. ايه جارا نادا كيفا داوني نكرا جيني جولين هندي سبيري جلتي نو نو يديسا جولين هندي سبيري Lama diamte. مال لونجو Ijoolleen lama diamte ijoolleen lama diamte jaanin kijibu kijibanii mana badan ijoollee lama galgala kana baatee bakka jirtu kijibini ba. Kara deemaa را كون كابدو نو را كون كابدو خرا ديما جلتي مي boru zaasin ijoollee bira buute obboleeyyan biratti boru zaasin obboleeyyan bira gabbuute akkamatti ol bee obboleetti si bira dubbisiisa obboleessi bira dubbisiisa ijoollee lamaan kun. Ibsa asirratti ko ibsa asirratti waa dabala ibsa. Ijoolleen afuriimi. Shamarra sadii fi dhiira tokko. Lama eega deemte. Shamarri lama yoo deefe gurbaa dhiiraatii fi shamara tokko bira hafe. Gurbaas baasa. As baasi gurbaas. اوكي اما ترى ما باف ترى مره دبي بافنا No lachuu haa bahan lakkoon qabu gurbaan isaa bahu. Maal jettee Munir Ijoollee lama bira hafe jechuu. mucaan maqaa takka takka beekaa bar ijoollee isa bira jirtu hunda afranuu maqaa takka takka Rakkoon beekaa. qabu sanatti dhiisaa ijoollee maqaa isaanii ta'anii beekaatiin callisee tanaas taanis ganda isaanii hunda harkaa hin qaba beekaatiin callisee rakkoon اما qabu موتو ijoollee ناقا sanis baas. موتو ناقا تكو موتو ناقا اما ترى كيجي Har'a gala yoon. Terus aja. Kot. Mem jodoh tanah sisa. Kot asal lawang kot tanah bro. Kejibar media lebih kejibar dari kan boleh sebab tu. دي دي خجيب الميديا cuma دي ميجي Kot. Kot. Si akan dulu. Lah kot tanah wan nama singgah watan tertib alal. Osok nan sudah ne. Wat kan sudah ne. Wan jiru kau faham tanif isanif. Akan lu sendiri efek kan lu video sekarang ne kau dabak tanif bas. Tanah dah tabak sendiri dia tanah rame. Lah mesti juga berbam bakasan diramte. Mata kan bakasan diramte bisa ngerti. Kalau tanah lah. ديس لا لتنا ديس اتنا خلي جواله مشي يونتنا يا مشي يونتنا مشي يونتنا Oh, خبر ايجي كان كينيو Asanto aja. وسانتو سر تركبي جواله كيف راكي دي سر تركبي غربا وني اوكي اسانتي سينجاني جولي ساتت Berodada. جولي بروداتي Buah muka sudah ada media ada borak itu. Lah kau jangan kau dia besi كنت في مجارانيس kau tu besi kau nggak buka. Aja buah muka video buat ada gaya kelas. Aja Aja bisa, video video call. kalau mau gasa. Ya lah aja tu bisa kan tu aja. Video Maal barbaaddan irraa.
Aboo maal irraa barbaaddanii? Ay waan jechuun maal akkan isin ta'uu barbaadan? Awo. Oo Gaafii na gaafachuu barbaadanii jechuun jiraate akkasii miti mee obsaaf mee guddaan doorsisa keessa jiraate obsaaf. Eenyuuti? Mucaa qofa dubbisaa wajjin haasa'u. Aboo dhaga'i Hamza nuti kajanne ijoolleen shamarranii eessa keessee dhaabi dhaabu maaliif bilbila nama bira kennite? Ijoolleen obboleeyyaatu maallaqa irraa fudhatee karaa deemu jirti. Boruu sa'aatii isaan obboleettii biratti obboleessi bira gammuun. Musiyyoon nu deebisi miidhaan. Boo kun ola. Hin sodaatini. Fuula kan qabaadde boo. Oromiyaa Hamza. Hamza dhaga'i. Miyyuu matana qofa nu as baasi miyyuu amma dubbifne tana asaantii ta'etu tana taan wajjin haasofna isii qofa nu as kan ni dhiisi mucaa haa ta'u mucaani. Akkan. As baas mucoono. Miyyoo malee mucaa dhiisi. Yaa. Ob shabaqa kana bada deegoon. Wallahi yaa ibsaa keenya. Ani akkanarra wallahi wabillahi silaa lakkoo isa iimoo gartee warra fira miciyyoodhaa san nutti kennee isaan san dubbifne rooyya. Miyyoo isii bira jirtu sana dhiisee. Wallahi Magaalaa dhagee kadiiruun bannaa. Laal ijoollee karaa deemtu bilbila irraa nuuf fuutan taakka jaa. Ammas dubbisiisa amma. nu dubbiftan. Amma naasi dubbisiisa maal taate naasi dubbisiisa kalaas maali? Suuraan itti deemna. Hamza na wajjin tasgabbaa yaase Hamza. Miira keessaa bahi. Viidiyoo kanatti tasgabbiisii wajjin haasa'u jira tasgabbii na wajjin yaase. Ayyee hora wajjin haasa'e sujaatu waa takka illee namni waa takka godhan jiru. Namni waa takka godhan jiru fi maallaqa sadaa wajjin haasa'u waan jirtiin. Naasi godhe maamota kan godhe. Awo Asaanti. ayyee gaafadhu meetti waan feete garuu ayyee gaafadhu meetti waan feete. Asaanti. Akkami namni ulee Laayitii isin tume nuuf san mul'isa. isa kana. Ha uleen isin tume san isa kana. Kanaa miti san. Kami ha uleen isin tume san. Kana. San kanaa miti. Eessa jira ha uleen isin tume eenyu maqaan isaa? Kamar. Qamartu isin tume. Amma bakki isin dhukkubdu ni jirti ulee tumamte sanirraa. Lakki hin jirtu. Ulee sanirraa akkami sila uleen haalaan isin tume mucaan. Lafa tume malee nun tumne lakki. Haqa migaalaa asaanti. Lafa tume laala akkuma kuduraamti sanitti tume kanaa miti qamara kuma sanitti. Haqa rabbiin sodaatiin yoo gubbaan kun as booda waan takka si godhuu hin danda'u. Isin awwaalamee osoo hin finne. As booda Waa takka illee. waan takka si godhuu hin danda'u. Natume jedhee Hamzaan sa'aatii kanatti amma biraa si fuudhanii waan sirraa qabu haa himatu asumarratti si tumee jiraannaan natume jedhe. Nan tumne sana As natume. sirraa kafalla maallaqa isaa. Sa'aatii kana waan ati irraa qabdu si kannanii isaa kafalanii achi si fuudhan. Waan takka miidiyaa kanarraa si banaa makiinaan hanga dhufnee si fuudhutti bakka sanitti. Kana tume garuu kanaa miti. Kamari malee. Ookee kun sin tumne kaan ammoo dhugumaan si tumeemi. Akkana galatoom. Galatoom yalla magadde. Bakki inni si tume isa faara bakki inni si dhee. Beelama kan jala na deh. Ookee ta diramte san tami ta ableen diramte san. Takkan diramne illee. Ookee gaafa cibaate ni himta oromo. Haasoo irraa nuuf gala jaalibsa. Haasa warraa isin galu. Ciyyoon sodaataa jirti malee haasa warraa isin haa galu. Ijoolleen tumamtee jirti. Oomchoon tanaaf ullisiidha. Tanaaf Asaanti agamman tana. Jaalibsa asirraa malee moggotee kana dhagaye. Obsa. Na dhagaye. Miccattii tan furmaata yoo dhahin miccattii tan akka duutu goota miccattii tan sa'aatii ammaa furmaata. wallahi wabillahi miyyoo tana Obsi ulee hayyuuti muciyyoonu tanaa miti haafiduu jechaa jiramu. Kaanii jinaadha. Innaa lilla. Walaa obsinu. Obboleettii amma maallee inni sirraa qabu qarshii meeqa? Homoja. Kuma jaha maaliiti? Kan mana wa kan malee. Kasuudii jechuun yaala jechuun barbaadde jaalibsa waan takkaan siima.
amma ijoollee warri fuula beekan mucummaan tunu tana osoo hin taane dureetii faadha jechaa jira mucaan an harkaa qabu kuni san fidi jechuun jira galatooma. Galatoom. Ulfaat. Obse Oromii miciyoo asaanti. Obboleeyyan as keessaan qabdu fira as keessaan qabdooti. Hin qabu. Okay. Amma achi maaliif taa'u jirta bakka san? Awo ibsa keenya rabbii jiite kanaa miti ibsa awo akkanaaf yaa'oo dhakkin jeeti yoo miciyoo akkin jeeti asaan turaa maqaan kee ayyee siifeenyu namni guyya yeroo san tumame fakkeenyaaf siifeenyu namni viidiyoo isaa irratti tumamtan. Maqaaniin seema. Maqaan isaanii. Maqaan isaanii eenyu? Nu laali asuma laali himi. Duree fi Faaxum. Kaan hawwiidha mucaan. Mucaadis. Isin dhalaan. Obsi. Ammallee pointiin harkalee. Mucaan eessa jira? Amma. Nu bira jira. Hayyee itti fufee Kadir. Muciyyoo ijoollee maaliif hin jeebeeta? Ijoollee sanni beeyti moo beeytuudhaan adda baafachuu fedhe. Ijoolleen sadeen sin hojii wanti tumamte san eenyu feenyu asaantu. Namni lama maqaan Maaliif hin jeebeeta? Namni lama maqaan dureedhaa takka Faaxumi ana wajjin. Hayi. Ati maqaan keenyu? Asaantuudhaan. Haya. Namni lama dhalaan lama maqaan dureedha? Takka Faaxumeedha? Faaxumi isa. Hayi. Eessarraa hojii kaatanii dhuftan? Boroodaadhaa kana. Akkas ta'u isin hundi Oromoo biyya takkaati? Takka warra machaaraati malee nuti sadii warra bakka takkaati. Haalaan akkasitti tumansa warra isaati akkasitti tumansa naalan Goloodaa hin jenne goloodaa jechuun dhageenya boo amma isin goloodaa hin jenne tamite goloodaa. Okay amma ayyee amma itti kanni Hamza kanni amma galatoom ummata Oromoo. Dhageessanii mi? Laal. Amma beekaru dhalaan afurii jechaa jira ibsa. Dhalaan afurii jechaa jirti kamijayyoon jettutti. Ammoo Hamzaan ati jee laal asittis qabxii qabadhu. Asittis qabxii qabadhu. Oomsaamee awwal dhageeffannu laal poointii daa dubbannu ummata waan adda baafnu jira. Ummata. Ijoolleen tumamte. Dhibbaan dhibbatti sirriitti qaqqabamtee tumamte ijoolleen. Ammoo miciyyoon kanatu isin tume eenyu jennaan abaluu jetti. Amma bakka isin dhukkubanni qaba jennaan jetti. Ammoo afaanii waan achi lolaanii jiraniif himachuu hin dandeenye. Amma ijoollee taanirraa karaa dhibbaan dhibba takka harkannu abdii qabna. Ijoollee taannu kan Hamza. Samii si taasii deemte moo? Ijoollee asii deemte faamilii isaan irratti si dawwalanii hawaalaa irraa kafalte san ijoollee hawaalaa irraa kafalte san na dubbisiise. Na erge. Haqiqa. Ammas la dureetii nuufichi siiftee jechaa jira mucaan na bira jiru kuni jaalibsa dureetiin dhugaa dubbatti dureetii as baas jechaa jira. Obboleessa irraa kafalee fuudhee karaa jirti isin obboleessi sidhaa karaa kafalee. Obboleessi riyaad bira deemu jirti. Obboleessan qabdu. Obboleessan qabdu jechaa jira mucaan na bira jiru obboleessan qabdu jechaa jira jaalibsa. Obboleessan qabdu jechaa jira mucaan. Bro ammoo na bira taa'utu jiru harkaan qabu obboleessan qabdu jechaa jiru kunoo dubbisa laata. Sumaatu maallaqa irraa buuse. Okay. Maa kijibdu dubo Hamza. Maa kijibdu duba. Hamza mucaan kun afaan meeqa? Eenyu maallaqa irraa buuse jee? Hamzaan afaan meeqa? Sumaatu maallaqa irraa buuse jechaa jira kunoo magaalaa sinitti erge. Eessuma ta'e obboleessa ta'e beeku reen eessuma ta'e obboleessa maaltiin beeku namni jiru obboleessa kiyyaa eessuma si ta'edha nama isiiti karaa kafalee wayi namaan baati. Eessarraa irraa kafale. Itoophiyaa damoo sibi. Amma riyaa jira galgala kana makiinaarra naa kaayi irra naa kaayi irra kaayi. Hin qabdu fira tokko riyaadii. Akkana kunoo dhagaa Oromoo dhaggeeffadhaa Saran qabdu. Saran qabdu. Hin qabdu. Hayyee gasseenee raqama baafadhaa kaman neeq. Oromoo koppiin warra jala jirtan guutuun keessan.
Risaa bar mucaan miciyyoon bar lafa tumanii jetti bar xiqqat sodaa ibsa. irratti jirtu inni agartuun lafa tuman jetti bar nan dhuyna. Kadir kiyya dhaggeeffadhu nuti sanaan nuti nuuf gala. Amma mucaan harkaa qabu maal jechaa jira firaas hin qabdu namni maallaqa irraa kafalus hin qabdu mucoota gartee mi gaafa dura irraa buusanuu isarraa irraa buusan jette. Sumaatu Itoophiyaa irraa buusee jechaa jira. Muciyyoon dureettiin sanammaa dhuga dubbatti abbaasaa jechaa jira. Muciyyuun maatu mushaara korte tokkollee hin jirtu mana san keessa jirti ijoollee tana yoo Oromoo taatanas nu baasisiisa ijoollee tana. Yookaan ammoo tarkaanfii walirratti fudhannaa jechuudha. Mushaarri hin jiru mushaarri horiiti amma raqama nama biraan kanneen shawwaduu deema ammaas qadiiruun bannaa ija siyaasaatti ilaalaa waan kana sirriitti. Akkasi bar viidiyoon bar imoodhaan malee bilbilaan hin feenu bar abbicha jiraanii nuu kan nusan wanta ni qaba maali tiktook ni qaba tiktook irratti affeerranna malee bar bilbilaan hin amannu. Tiktook irratti jeetuma kunoo ani miciyyoodhaaf abaluun taha kunoo na bira geessee jirti jeetuma hanuu himu malee. Bilbila qofaa sagaleedhaan bilbila nama miliyeenaa jira suutii keessai fedhu isuma ta'uu danda'a akkamiin beekna ammas mucaan nama ganda isaanii hunda beeku. Akkasi amma kana wanni godhuu qabnu malee yoo biyya akkam nagaa fayyaadha. Bootaatii deebiteessa. Aboo haa bootis roorroo jabaatee bareegaa nana sii gale. Baga deebitee wallaahi. Roorroon daangaa dabartee bara. Tagadang jira jira. Baga deebitee moo. Qabadhu lakkoofsa muciyyoo irraa duree irraa maallaqa kafaluu jiru qabadha. Gurbaa saasira lakkoofsa kana nu qabi qabiyooti bilbila isaa kana. Imoo tiranee afinnaa bara imoo miti tiktaak irratti afeerree fidannaa. Jaalibsaa maal kaati shabakaan si qabaa jira. Manni koppiliinkiin qabu taaptaabiin qabu. Koppiliinkii godha. Taaptaab godhaan jiranii mee taaptaab tani miliyoona takka galchaa faamilii maal taatan nama kuma lamaa tatteessanii. Nam kum lamaa jirtanii taaptaab tana kuma miliyoona takka kamii galchuu dadhabdan. Innaa lillaa. Sababa taaptaab qabu sababa koppiliin godhuu bar waan haasoo hin dadhabnee tattaa'u jirra. Taaptaab tana miliyoona galchaa deemaadha namni sirrii jirtan kun hundinuu dhugaa baruu barbaaddan. Hundi keessan taaptaab tana miliyoona galchaa. Maasii mataa wal dhukkubsina osoo taaptaab hin qabne asii. Hamzaan amma akka jechuun jiru ibsa. Bilbila mucaa agartee mijiyyoo bira deemu jirtuun isinii kan irratti dawwalaa jee bilbila biraa yoo hin qabaanne angadiin bu'aa takkaa bakka banaa tanatti nama biraa kan suudii keessa jiru bira galchi nama bilbila lama qabu haarra dawwalee koo tiktookii jee hayaamu sagaleedhaa hin amannummaas sagalee yoo fedhe saahiba isaa takkaa saahiba kiyya ta'uu danda'a. Akkasii. Kanaafuu Qarshii kuma afur kuma shan namarraa qabalee nama fuudhaa saayimni qiyya dhalaa noolii arabaa Muniira keessa jiru muniiras hin jiru muniiras baas muniir qabi bilbilaatti dhee hayi muniir maal egaa. Laal oggoo duraa hin tubamne lafa tuman jetteeti sanboota ibsaan gisee dubbii keessa waan ni godhe miila nu tumanii jette mas deebitee. Wanni ifaa keessatti nu galaa bartumuu isaanii. bar DJ bar haa ta'u jennee dhiifnee bar haa ta'u sanis amma wanni dhiifnee filaal haa ta'u okay amma wanni nuti barbaannu ijoollee isaanii deeman jettu san eessumni siisan tiktook ni fayyadama har'aan tana gartee akaakuun kiyyoo suutii jiraate tiktook feesbuuk ni fayyadama dhufaniif tiktookii haanuu bilbila sanaa irraa nuu fuudha ibsaati nama suutii jiru tokko nu baasa ka bilbila lama qabu wazeenii irra kishaa. Mee faamilii namni jawwaara lama qabdan kan bilbila nu bilbiluu dandeessan namni tokko olbaa. Anaa jalaa baate unoolaa anaa jalaa ol baa gannu naqi. Alishaa ka jedhu kun Alishaa goo ka jedhu kun maal jechuu deemtamee yaada kan nadhu Alishaa. Bootaan hedduu nani gabbuuti. Alishaa. Ana aqilee kana ol galchina obsaayyee. Alishaa. Okay. Ni dhaga'amaa ni jiraameen. Ni jirta. Taaptaabii miliyoona galchaa faamilii. Sababa taaptaabii na qabu jira. Taaptaabii tana miliyoona takka galchaa. Akka shabakaan serious ta'ee nu dalagutti. Shabakaan serious ta'ee kan nu dalagutti miliyoona galchaa. Maaltu deemu jira moo? Haaste biratti haaste gaafatan dubbii. Okay. Mee isin warri giiftaraa kun live goolii tanaas nu guutaa mee live goolii tana nu fayyaddi. Live goolii tana nu guutaa. Deemaa irratti nagaddaati live goolii tana nu guutaa. Warri jala jirtanii warri gubbaa jirtaniis.
Akile. giftaroonni sappoortii anu godhani sirreete Yoo. Ijira sagaleen kiyya. Risaa sagalee tiyya ni jirti? leen girti dubbadhu taaptaapoo daawwasin taaptaapoo Dabalachu Suudii keessa lakkoofsa hundaa ofiidhaa lakkoofsuma ta'e. itti kan dhiboo itti kan dhiboo hamza muyidirraa beeyitii lakkoofsa itti kanneen akkana laal jaallawwan Akkasi oomani. Thank you. Naaf te balleessi DJ. Mataa dhuunfaatti gubaate jeeti. Waan oomani raaf. Garuu waan takka hanga gurbaan lakkoofsa kanatti waan isin hin jahu. Akkaawuntii kan Dhageeffadha. Waan isin hin jahu. Mucaan kun if qulqulleessuuf